Hallelujah. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u, Waaqayyo maqaan isaa haa ulfaatu. Lammayyuu cubbuun maalidha? Mana jireenya jechuun sagalee Waaqayyoo walii wajjin ilaalla. Maalummaa cubbuu irratti jechuudha. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Cubbuun maalidha? Cubbuun maalidha? Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni gaafii gaafachuu barbaadan gatii turtanii seentanii gaafachuu hin dandeessu. Barreeffamaan gaafachuu hin dandeessu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo gaaffii isinitti ta'e jechuudha, wanti gaaffii isinitti ta'u yoo jiraate barumsaa isaa mata isaa kana booda isin barsiisuu keessatti Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Fakkeenyaaf gatii ayyaanni kan haa jechuudhaaf komitii irratti nan barreessa. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Komitii irratti kan barreessa. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu waa'ee cubbuu irratti jechuudha. Sirnaan kan ilaallu amantoonni Kiristoos Yesuusitti warri amanan cubbuu irratti tarkaanfii isaan fudhachuu qabanis walii wajjin ilaalla. Akkaataan itti jireenyi kiristaanonni